السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mee zeyni irratti nuuf dalagii appilikeeshiniin HA taanaaliin kun yeroo hedduun dalaguu didee zeyni irra nu dalaguu didee warra jettaniif namoota irra yaaltanii isiniif dalageef akkuma dalagetti ta'ee warroota isiniif dalaguu didee appilikeeshinii kana buufadhaati itti fayyadama. haga tokko inni kun bareeda appilikeeshinii BDVPN jedhu kana isa kana gadi buufadhaati itti fayyadamaa isiniin jedha. tartiiba isaa isinitti agarsiisaa yeroo Play Store keessa seentanii gadi buufattanii kaatan update gochuu hin dagatinaa. warri zeynii 60 fayyadamtanillee isiniif dalagaa, warri immoo bilaasha fayyadamuu barbaaddanis jechuudha isiniif dalagaa jechuudha. fakkeenyaaf yeroo update isinii ta'uu didee iddoo kana dhuftan jechuudha. iddoo kana dhuftaniitiniin update gootan jechuudha. update isa jedhu isa lammaffaa irra jiru kanarra dhuftanii update gootanii, isa lammaffaa irra jiru update resources isa jedhu sanirra dhuftanii update gootanii yeroo inni update ta'eetiniin jedhe iddoo serverii kana jechuudha filannoo kanneen irra dhuftanii filannoon kun haala kanaan isiniif bahaa. warri bilaasha fayyadamuu barbaaddan zeyni firii isa jedhu kanarratti jechuudha. zeyni firii isa jedhu kanarratti illee yoo yaaltan ni argattanii dhiifama. zeyni firii isa jedhu dhumaa kanarrattis ni dalagaa, isa kanarrattis jechuudha. akkasuma isa kanarrattis ni deeffattanii kanarrattis ni dalagaa filannoodha. akkasuma Pakistan and WhatsApp baaktuu ka jedhu kanneen irratti ni dalagaa. kan jalqabaa isarra deeftan ama fakkeenyaaf tokkochuma kanarra deebisee isin agarsiisu, tokkochuma kanarratti isuma dhumaa kanarra deebisee isin agarsiisu, isa kanarratti warra bilaashaatiif jechuudha. inni lammataa immoo iddoo kana jechuudha. inni lammataa iddoo kana dhuftan yookaan iddoo xiyya xiqqoo tana tuqxanii filannoo isa lammataa jechuudha ol ooftanii zeyn worker free 3 jedhu kana yookaan isa kana, akkasuma yookaan immoo zeyn free 9 kanarratti isa kanarrattis ni dalagaa. akkasuma isa kanarrattis ni dalagaa jechuudha. keessaa filattan jechuudha. ani garuu isa 9 kanarratti naaf dalagaa, isa 9 kanarratti jechuudha. isa kanarra naaf dalagaa warra bilaasha kanarra deeffattanii ni ilaaltanii jijjiirtanii jechuudha. ni ilaaltanii bilaasha isiniif dalagaa isiniin jechuu barbaade. warroota zeyn irratti bilaasha isiniif dalaguu dide haala kanaan itti fayyadama. warri isiniif dalage komentii jalatti akka isiniif dalage naaf himaa, warri isiniif dalaguu dides akkasuma komentii jalatti naaf barreessaa isin jedha. wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.